oduu amme waraanni raashiyaa kuma dhibbaa fi kudha lamaatu ajjeefamee erga lolli Yukireeniif raashiyaa gidduutti eegalee deemaa jiru hanga ammatti jechuudhaan ibse. Tiraambii kana eessaan qoratee irra ga'ee kana isumaatu beeka. Kanatti aansuudhaan badhaasa noobeelii nageenyaa bara 2026 kana mootummaa Kaamboodiyaatiin Tiraambii qaadhimameeti jira. Tarkaanfii inni waraana Taayilaandii fi Kaamboodiyaa gidduu deemaa jiru dhaabuudhaaf fudhateetu akka mootummaa Kaamboodiyaatti badhaasa noobeelii nageenyaatiin qaadhimamu Tiraambii qaadhimu godhee jira jechuudha. Dumaamee mallattoo gurraatti na tuquudhaan sabskiraayib godhaan dabalamaa maatii teenya ta'a. Ammaas ejjennoo keessan kaa'ee jechuudha. Sabskiraayibitis haa oowwuu isiniin jenna. Kanatti aansuudhaan Tiraambii kan jechuun uggura kan nageenya addunyaan feene akkasuma noobeelii nageenyaa barbaadu guyyaa har'aan tanaa waa taa'usitti ibsa baaseen aanga'oonni Falastiin jechuudha farra nageenyaati isaaniitu nageenya addunyaan dhorkaa jira jechuudhaan ibsee qaallichi kun nagayaas waan fedhu gaazaa kana dhuunfachuudhaaf inni iccitii jabduu bakka tana jira beekaa iccitii bakka tana jirtu har'aa duraas boodan isinii waan jee viidiyoo biraa keessatti inshaallah isinii deemsa waan inni lafa tana fudhachuudhaaf akka gaariitti kanatti irratti xiyyeeffatee jiruuf uummata gaazaa kana ammoo garuu gargaarsa godhaa fi jirraa jechuudhaan ibsee jira gargaarsa namoomaa jechuudha miidhamtootaaf gargaarsuma kanaahu haamaasammoo hataa jirti jechuudhaanis dubbatee jira. Kanatti aansuudhaan gargaarsi uummata gaazaa torbaan kana godhamaa jiru akka gaariitti nama gammachiisa. Keessattuu humna qilleensaatiin akka gaariitti toonii 57tu uummata gaazaa bira ga'ee jira. Akkasuma mootummaan Faransaay guyyaa har'aan tanaa humna qilleensaa gargaarsa godheef jira uummata gaazaatiif gargaarsa godhuu faana jechuudha. Haasaa taasiseen gargaarsi humna qilleensaatiin godhamaa jiru gayaa miti ulaaleen hundi banamtee karaa hundaan gargaarsi jechuudha. Mootummoota addunyaa hundaa godhamee fi ittichi yaa'uudha qabaa hanga biyyummaan Falastiin dhugoomtee mirkanootutti jechuudhaan dubbatee jira. Waaw Makroon amma taraa tana ejjennoon inni jechuun namummaaf jechuudha. Keessattuu biyyummaa Falastiin mirkaneessuuf fudhachaa jiru tarkaanfii akkaan nama gammachiisu. Rabbiin dhugaa godhu rabbiin uummata Falastiin kana bilisa baasee nu haa gammachiisu. Qalbiin teenya guyyaa tokko ni gammadde akkuma haasawaa mi'aawaa gurri keenya dhagee qalbiin teenya itti gammadaa jirtutti akkasumatti maasis itti gammadu teenya biitii Falastiin jechuudha biyya taatee mirkanootee dhugoomtee ifoomtee alaabaan isii addunyaa keessa birbirfamte inshaallah. Kanatti aansuudhaan diifensi foorsiin Israa'el akka gabaasetti gargaarsa amman tana addunyaan godhaa jirtu uummata gaazaatiif erga qilleensa humna karaa daandii qilleensaa bannee akka gaarii godhamaa jiru nuti kun haala kanaani uummata tajaajilaa jirraa warri jeequmsa uumaa jiru hamaasa jechuudhaan isaaniis amma akka gaariitti dhaadaa jiranii kun ammoo waan akka isaaniif furmaatan qabu addunyaan islaaltee gartee rabbiilleen inshaallah rabbiitu hundaa olii waan ta'eef rabbiin ni agara Israa'el tana rabbi haa balleessu. Kanatti aansuudhaan Tiraambii taarifa biyyoota darsanarra kaa'e kanuma torbaan kana hojiitti hiikamuudhaan mallatteessee jira. Taarifni inni dhiyeenya kana jechuudha biyyoota darsanarra kaa'e yeroo dhiyootti torbaanuma kana keessa hojiirra ni oolaa jechuudha. Hojii seenuudhaan taarifni ni fudhatamaa irraa ni fudhama jechuudhaan mirkaneessee jira kana mallatteessee jira. Waa ta'usitti har'aan tana taarifaan addunyaa doorsisaa jira barana keessattuu rabbi nagayaa godhu. Kanatti aansuudhaan ammoo kuni xumura isaa illee ta'uu danda'a maaliif jennaani akka inni jechuudha taarifaa fi qoqqobbii nama doorsisu kanatti inni maan tana biyyoon lixaatis itti garagalaa jira. Israa'el qofa qabateetti deemu jiran Israa'el eegee isaati ilmoo isaati karaa fedhetti eeggata deewwan fedhadhoo ijaani anaas duba jira jaan biyyoon lixaatti garagalaan ammoo isa kana qaarsaniituma ta'emi dirree mootummaa waliigalaa jechuudhaan pirezidaantii addunyaa kan waliigalaa biyya biraa yookaan mootummaa biraa godhachuu dandeenye yookaan isuma kanaa achirraa qonqolchuus yaalii taasisuus ni dandeenye hundaafuu ati akka jechuudha oliigaa fiigee wadwaddu kanaan waa fagoof hin deemu fakkaata haa taatu garuu kanatti aansuudhaan balaan kalee paarkii Suudi Arabiyaa Xaayifitti mudatte tan jechuudha paarkii bashannanaa tan nama 360 bashannansiiftu osoo bashannansiisaa jirtu rakkoo tirikaa yookaan jechuudha kaarabaatiin citteen namoota 23 miidhaan cimaa irra ga'u isin gabaabnee jirra amma immoo namoota miidhaman 23 yaala bareedaa argachaa jiraachuu kaantibaa magaalaa Xaayif ibsee jira. Namoonni kun jechuudha gara hospitaala guddaattis ol dabarfamanii jiraachuu dubbateeti jira. Ammoo nama tokko miidhaan jechuudha lubbuu dabru tokko irra geessin jirtu warreen miidhaman hangisan yaala bareedaa argachaa jiranii dooktaroota gurguddaa cicciimoodhaan jechuudhaan ibsee jira jechuudha. Rabbi haa fayyisu. Wanni takka tanuma bashannanaa tasilaa nama bashannansiitutu miidhaa namaa taasisuun takka paarkii tana ta'ammaan tana mudannoo akka kaleessa jechuudha paarkii Xaayifii mudattee tana kanatti aansuudhaan
gaazexeessituu TV Iraan guddittii tan yeroo lolaa san keessaa kan jechuudha waajirri televiziyoona misaa'ila Israa'el rukutamee akkasitti dhaabbattee yeroo san tamsaasa irra deebitee sodaa tokko malee onnee takka ittiin quba tokkichaas ol qabdee akka tamsaasa dabarsaa tolte mootummaan jechuudha Kurdistaan badhaasa arraan tana kanneefii jira. Duraanis mootummaan biyyattii beekumtii jabaa kanneeteef jirti. Dhugumatti intalti suni tan silaa lafee isii barbaadan shanyii isii jabduu dhugaati jechuudha. Kan waajirri televiziyoonaa dhoome sodaa tokko malee gidduu san tamsaasatti deebitee tamsaasa isii dabarsitee jechuudha kallattiin. Badhaasa mootummoonni addunyaa kun guutuun silaa badhaasuu qabeessisan dubartii ta'uudhaan waliin haleellaa san hunda dandeetteetuma dhaabbattee yeruma san naasuu jechuun naasuu fi rifaatu sodaa tokko malee onneesii jabinaan dhaabbattee dabarsite. Dhiirtinuu jaarraa kana keessatti akkasii dabarsitu ni takkatti dhugaa. Kanaaf badhaasni addunyaa gurguddaan usii malaa baga badhaafamte jennaan. Kanatti aansuudhaan Awustiraaliyaa misaa'ila guddaa saayinsoota waggaa meeqa jechuudha barsiifattee oomishattee hojjechaa turte akkuma oomishtee tolchitee qopheessitee yaalii taasifteetti yaaluma taasisa irratti jechuudha kufee jechumaan lafa dho'ee hafe. Wanni yeroo hundatti yeroo dheertuutti laffaate yeroo osoo jechuun bakka si hin gahin si milkaa'in karas si galaafe hedduu si aarsa akkasitti Awustiraaliyaa misaa'ila tolchitee yaalii taasifte kan hedduutti aartee jirti yaaluma irratti hafee kufee jechuudha. Oduuleen biyyoota alaatii fi biyyoota giddugalaa keessaa fudhannee guutuun kana fakkaata. Hara oduu biyya keessatti isin deebifna. Mootummaan naannoo Soomaalii caasaa dhiyeenya kana jechuudha mana marii bakka buutaatiin waltajjii taa'een aanota 14 guutuu haaraa jechuudhaan raggaasisee kan ammoo aanota 2 moo 3 kan jechuudha naannoo daangaa Affaar irra dhiyaatu miseensonni yaani caasaa jechuu caffeen naannoo Affaar mormitee jirti. Daangaa keenya sarbanii kun gongumaa fudhatama hin qabu akka hojiirra hin oolchines ni dhorkine jechuudhaan ibsaarraan tana baasaniin mormanii jiran. Akkana laal Soomaaliin tuni namumaan kana taatee uummata 100 miliyoona seenne kanaatu xiyyeeffannoon isaanii egeree ilmaan isaaniitti yaaduuf lahumar xiyyeeffatanii ilaal. Ijji takkittiin isaanii aangoon agartu wannuma agarti. Isni galee kanaafi daangaa Affaarii saamaatu jira dhugaadha. Dhiyeenya kanaa jechuudha Soomanaan dura wal dhabdeen Affaarii fi Soomaalii gidduutti deemaa turte lafa sababa daangaatiin akka gaariitti Affaaris firaa dhorkitee beeka daangaa isirratti safaatan beektu akka gaariitti firaa ittisaa turte uummanni Affaar kun jechuudha. Mo'ee pirezidaantii dhimma islaamaa Itiyoo waliigalaa gaa'isaan jechuudha ummatoota biyya nagee marii nageenyaati araara nageenyaa biyyattii guutuuti mootummaa Soomaaliitti mootummaa Affaar Soomanaa dura Soomana keessa mokkana walitti araarsee jechuudha amma isa wadaangaati walitti deebuun isaanii waan hafan qabne kana mormuun baay'ee gaarii kanatti aansuudhaan ammas daangaalee Oromiyaa jechuudha daangaan Oromiyaa sarbamuu kana mootummaan Oromiyaa ammallee ibsa baasee fi waan dubbate takka illee hin qabu. Maaliif akkatti uummata tuunfataa ammoo jechuudha harka keessaa qabaatus uummanni kun mormii isaa gaggeessaa jira lafa isa irratti lafteenya lafeeteenya jechuudhaan dubbachaa jiranii akkamitti uummata tuunfataa nama ajaa'iba immoo kun mootummaan Affaar jechuudha akkana duruun ibsa baasee asxaa miseensonni caasaan caffee miseensonni caffee isaaniitis yaada jechuudha wannaa kana mormanii jiran ammachiin fashaleessuuf ta'a aanota sana aanota mootummaa naannoo Somaalii muude godhaa jechuudha caasaa haaraa raggaasise kana guututti jechuudha kuffisuuf ta'an isaan maaliif lafa teenya saamee jechuudhaan lafti saamte jettee Affaaris isaan ammoo firaa dhorkan keenya kun ammoo caluma jettaa kan uummanni jechuudha hiriira gaggeessaa jiru uummanni Soomaalii lakkii moyyaaleen teenya jechaa jiran ammallee nuti raggaasifannee jechanee bashannanaa jiran kana ammoo hawaasa Oromoo kan Booranaa keessa jechuudha rakkoon maasis gosummaa ta'u wal dhabdee lakkii kun gosti nu galteetu laayivii TikTok irraa deemaa jira kunis rakkoo hamaa akka shanan bireentumaa keessatti dhiyeenya kana nu mudateetu isaan keessa jira jechuun mudatee ammaan tana yaa rabbi nagee yaabus walii haa kanatti aansuudhaan hayyoonni Oromoo Ameerikaatti marii taa'anii yeroo suuraa maxxansetti suuraan isaanii beekumsa kaasee jira miidiyaa kanarratti akka malee osoo walii galanii diinni bakka taa'utti jechuudha eerteen if wallaalee eeggaba yookaan hirriiba dhabeetii halkan kana gara galaa bula akka waan tuqaanni nyaatetti kanaaf jechuudha waliin tattaanii mari'achuu waan baay'ee gaarii hundi isaanii osoo walii galanii nuti nu gammachiisa lammaas fi dabalanii gaa hunda jechuudha abiyyiinis inshaallah itti dabalama kanatti aansuudhaan paartiin badhaadhinaa guyyaa irraan tanaa muudama kanatti jirti san keessaa Addisuu Aragaa ministeera qonnaa ta'uudhaan muudaniiti jiran kun cunfaa oduu guyyaa irraan tanaati oduun irraa qabna kana fakkaata kan biraatiin hanga walitti deemnutti share godhuudhaan facaasaa akkasiin ibsa oduu ammeeti ammoo namoonni jechuudha oduu teenya guutuu dhageeffatanii beekan oduu dhugaa qofa kanaaf mallattoo gurraatti na tuqudhaan subscribe godhaa shares godhaa facaasaa yaada keessanii koomentii nuuf haa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu